Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii yuutuubii kana. Ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a immoo kan isin qabadhee dhiyaadhe gaaffii namoota baay'ee kan ta'e waa'ee dhibee Autism ilaalchisee barnoota gabaabaa qabadhee dhiyaadhee jira. Dhibeen Autism akka biyya keenyaatti qorannoon haadhibuyyuu malee akka addunyaatti daa'imman 60 keessa way namoota 60 keessaa nama tokko kan qabu ta'a. Way daa'imman 60 way nama 60 keessaa nam tokko dhibee kana qaba jedhamee yaadama. Dhibeen kun irra caalmaan kan mul'atu ijoollee dhiiraa irratti, daa'imman saala dhiira ta'an irratti. Kana jechuun harka 4 ijoollee dhiiraa irra baay'ata jechuudha. Haa ta'u malee akkasumas amala ijoollee durbaas miidhuu danda'a dhibeen kun. Akkasumas immoo maatii keessaa nam tokko yoo dhibee kana qabaate carraan daa'imni biraan dhibee kana qabaachuu ol ka'aadha. Walumaa galatti dhibeen kun ka'umsi dhibee kanaa rakkoo yeroo sammuun namaa ijoollummaatti guddatu, rakkoo yeroo guddina sammuu namaa sirna narvii sammuu namaa irraan kan dhufudha. Dhibeen kun gosa dhibee fayyaa yeroo dheeraa ta'ee, kana jechuun dhibee fayyaa yeroo dheeraa yeroo jennu dhibee umurii guutuu nama duukaa turu ta'ee kan dalagaa guyyaa guyyaa fi jireenya daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa qabudha. Haa ta'u malee dhibeen kun yeroo dheeraa nama duukaa turu malee yeroo guddataa deeman fooyya'aa deemuun xiqqaataa deemuus danda'a. Akkasumas immoo yaala adda addaa argate fooyya'aa deemuu danda'a. Yeroo hedduu umurii waggaa 3 dura kan jalqabudha. Dhibeen kun bakka garaagaraa gurguddoo ta'an 5tti qoodama. Haala saayinsii amma jiruun dhibeen Autism jedhamu kun gosa 5tti qoodamu. Haa ta'u malee akkuma waliigalaatti gosti 5 kun dandeettii yaaduu, dandeettii nama biroo waliin dubbachuu fi waliin haasa'uu akkasumas dandeettii walitti dhufeenya hawaasummaa isaan qaban kan miidhuuf kan hir'isudha. Akkasumas daa'imman dhibee kana qaban amala daa'imman biroo irraa adda isaan taasisu ta'e qabu. Amala akkamii yoo jenne daa'imman kun amala repetitive and restricted behavior jedhamu. Waan tokko irra deddeebanii waama tokko irra deddeebanii fayyadamuu akkasumas immoo wantoota muraasa duwwaa jaallachuu amala akkasii qabu. Mallattooleen daa'imman dhibee Autismii qaban agarsiisan gurguddoon mallattooleen isaan agarsiisan hedduudha. Isaan keessaa gurguddoon tokko wantoota nama isaan bira jiru tokkotti dhaga'amu. Wanti nama isaan bira jiru tokkotti dhaga'amuuf yaadu hin hubatan. Fiilingii nama biraa hin hubatan jechuudha. Daa'imman naannoo umurii waggaa tokkoo yeroo daa'imni biraa tokko biraa boo'u isaanis waliin boo'u. Kana jechuun daa'imni sun fiilingii daa'ima biraa sana hubataniiru jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman dhibee Autismii qaban fiilingii nama isaan bira jiru tokko wanti nama isaan bira jiru tokkotti dhaga'amu isaaniif bakka hin qabu wayii immoo attention ittiin kennan jechuudha. Lammaffaan namoota biraa ijoollee biroo waliin taphachuun hin fedhan. Yeroo baay'ee kophaa isaanii taphachuu barbaadu. Inni kaan gaaffii namni isaan gaafatuuf deebii hin kennan. Akkasumas immoo yeroo namni tokko itti dubbatu deebisanii gaaffii hin deebisaniif waliin haasa'uu hin fedhan jechuudha akkuma waliigalaa. Inni kaan wantoota naannoo isaaniitti yaada nama ofitti harkisan tokko yoo jiraate, fakkeenyaaf naannoo isaan jiran tokko yoo wanti nama naasisu tokko wanti nama gammachiisu tokko wanti attentionii daa'imman biroo ijoollee biroo ofitti harkisu tokko isaaniif bakka hin qabu. Qoosaa adda addaa hin dhaggeeffatanis hin taphatanis yeroo maqaan isaanii waamamu deebii hin kennan. Akkasumas immoo yeroo nama wajjin dubbatan ija keessa nama ilaalan dubbatan nama ilaaluun fedhan. Fuula isaanii irraa seequun hin mul'atu. Yeroo hedduu waama tokko waan ofii isaanii barbaadan duwwaa kan tuttuqan
kan dalagan malee nama wajjin hin taphatan, nama wajjin haasan waan ta'eef fuula isaaniirraa seequun hin mul'atu. Waan fedhan hin himatan. Akkasumas mallattoon illee hin agarsiisanis. Qofaa isaanii ta'uu fi taphachuu jaallatu. Amala isaanii haala naannoo fi bakka jiran waliin wal simsiisuun hin yaalan. Yeroo karaa konkolaatarra deeman, yeroo mana barnootaa deeman, yeroo hiriyoota isaanii wajjin wal qunnaman, yeroo bakka tokko deeman haala naannoo fi bakka jiran waliin wal simsiisuu hin yaalan. Wanta namni tokko jedhu yookaan wanta namni tokko jedhu yoo dhagahan yeroo dheeraaf irra deddeebanii jecha sana dubbatu. Ikolaaliyaas jedhamu kan nam tokko amma yoo jecha tokko dubbate jecha sana guyyaa guutuu irra deddeebanii dubbachuu oolu. Guutummaa jecha sanaa yoo ta'u baate jecha sana kukkutanii dubbataa oolu. Akkasumas wantuma tokko tuttuqaa ooluu barbaadu. Bakka taa'an yookaan haala keessa jiran irraa waan tokko akka jijjiiramu hin fedhan. Meeshaa isaan ittiin taphatan, bakka isaan ittiin taphatan akka tuqamu hin barbaadan, jeeqamuu hin barbaadan, sagalee hin fedhan. Gaaffii tokko irra deddeebanii gaafataa oolu. Gaaffii ganama gaafatanii wayii immoo sa'aatii daqiiqaa muraasa dura gaafatanii hin deebistaniif akkasumas immoo irma deddeemanii guyyaa guutuu sanuma gaafataa oolu jechuudha. Sagalee gurguddaa gonkuman fedhan, salphaatti jeeqamu. Mallattooleen gurguddoon egaa warra kanadha. Daa'imman dhibee kana qaban yeroo hedduu karaa hedduu miidhamu. Inni jalqabaa ilaalcha hawaasni isaaniif qabu yeroo hedduu gaarii miti. Keessumaa naannoo akka biyya keenyaatti daa'imman dhibee kana qaban akka waan abaarsa wayii ta'eetti, akka waan rakkoo maatiirraa dhufeetti, akka waan ija namaa wayii immoo hafuura adda addaarraa dhufeen wal qabsiisuun hawaasni ilaalcha hawaasaa biratti qaban gaarii miti. Naannoo irraa adda baafamu. Kophaa isaanii akka mana keessa turan taasifamu. Daa'imman gara daa'immaniitti akka ba'an taasifaman hin dhokfamu jechuudha mana keessa. Akkasumas immoo kunuunsa hin argatan, hin dagatamu. Maaliif wanta barbaadan hin gaafatanii, wanta barbaadan hin himatanii. Kanaaf kunuunsa gahaa hin argatan. Miidhaan qaamaa adda addaarra ga'a. Daa'imman akkasii wanta namni jedhu waan hin hubanneef hin dalagan. Salphaatti haaru waan ta'eef yeroo adda addaa maatiin rukutuu danda'u, reebuu danda'u. Kanaaf miidhaan qaamaa adda addaa irra ga'a. Isaanis immoo waan salphaatti jeeqamaniif sagaleen ijoolleen biraan wajjin taphachuu dhufan yoo sagalee baay'ee dhageessan hin haaru waan ta'eef amala wal loluu baay'isu. Kanaaf miidhaan qaamaa adda addaa isaan irra ga'uu danda'a. Wantoonni yaada nama biroo ofitti harkisan isaaniif bakka waan hin qabneef yeroo karaa konkolaataa deemanis wantoota biroo dalaganis badaa naannoo isaaniitti attention hin kennan waan ta'eef balaa adda addaa fakkeenya balaa konkolaataa fi kanneen biroof salphaatti saaxilamoodha. Dafanii waan aaraniif of miidhuu danda'u, of rukkutu, waantoof mukatti of buusu, girgiddaatti of buusu, waan harkaan qabataniin of rukkutu, dafanii waa hedduu aaru. Wantoota nyaatamne gara afaaniitti waan erganiif wantoota hin nyaatamne nyaachuun miidhaa ofirra geessisuu malu. Egaa daa'imman mallattoo kana qabaannaan tokko mana yaalaa geessuun dhibeen kun Autismii ta'uu adda baasuun barbaachisaadha. Autismiin qorannoo laaboraatoorii tokkoon wayii immoo wanti ta'e kan mirkanaa'u miti. Dhibeen autismii jira kan jennu amala daa'immanii armaan olitti caqasnee kan walitti sassaabuun kan dhibeen kun moggaafamudha. Kanaaf dhibeen kun jiraaf hin jiru amala daa'imman agarsiisu irraa kaaneeti kennina malee qorannoon laaboraatoorii dhibeen kun jira jedhu hin jiru. Akka waliigalaatti maatiin maal gochuu qabu yoo jenne tokko daa'imman dhibee kana qaban yoo jiraatan suuta jechuun itti dubbachuu. Suuta jechuun jechoota muraasa, jechoota salphaa fayyadamuun itti dubbachuu yaaluu. Lammaffaa daa'imman akkasiif ajaja yeroo kennan al tokkotti ajaja tokko qofa kennuu. Yoo gaaffii gaafatan al tokko duwwaatti gaaffii tokko duwwaa gaafachuu. Walumaa galatti haala salphaa ta'een wajjin taphachuu wayii haasa'uu wayii itti dubbachuu yaaluudha. Sadaffaa
mallattoo adda addaa fayyadamuun waliigaluu yaaluu. Akkasumas immoo daa'imman akkasii salphaatti jeeqamu. Yeroo baay'ee qophaa taphachuu barbaadu. Sagalee namaa waan hin barbaanneef mana keessa sagaleen gurguddaan akka hin jiraanne taasisu. Maaliif sagaleen baay'ee isaan jeeqa waan ta'eef mana keessa sagaleen hedduu ol ka'ee dhaga'amuu hin qabu. Daa'imman dhibee kana qaban yeroo hedduu dabalataanis dhibee gogiinsa garaa, dhibee garaa kaasaa, dhibee dhukkubbii garaa, akkasumas dhibee gaggabdoo, rakkoo hirribaa, akkasumas dhibeewwan biraaf waan saaxilamaniif dagachuun kunuunsa gochuu fi dhiisuun gaarii miti. Kanaaf kunuunsa barbaachisu taasisanii yeroo isaan dhibee gogiinsa garaa qabaatan, dhibee garaa kaasaa, dhibee gaggabduu, dhibee biroo qabaatan yeroon dafanii gara mana yaalaa geessisuun yaalchisu. Akka waliigalaatti egaa hanga ammaatti dawaan dhibee kana fayyisu jiraachuu baatus daa'imman dhibee kana qaban dandeettiin yaaduu jechuun dandeettiin sammuun isaanii akka fooyya'uuf amma ta'e akka fooyya'uuf mallattooleen dhibee kanaa fakkeenyaaf nama wajjin haasa'uu jibbuu, ija nama ilaalanii dubbachuu jibbuu, ergaa fudhachuu diduu, qophaa filachuu, qophaa taphachuu. Mallattooleen dhibee kana akka waliigalaatti akka xiqqoo fooyya'uuf akkasumas immoo jireenya hawaasummaa isaan naannoo isaanii waliin qaban fooyyessuuf gara fuulduraattis haala isaan jireenya isaanii guyyaa guyyaatti gaggeeffatan akkasumas haala isaan jireenya isaanii itti fooyyeffatan taasisuuf karaa mana yaalaa barnoonni amalaa fi xiinsammuu akkasumas dawaan adda addaa waan jiraniif ogeessa fayyaa dhibeen kun ilaallatu jechuunis saayikaatiristii ilaalchisuun hordoffii taasisuu fi kunuunsa barbaachisu gochuun baay'ee murteessaadha. Akka waliigalaatti kana kan hin qabadhee jiru galatoomaa. Akkasumas dhibee ootizimii fi kan kana fakkaatu ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan dabalataan koomentii jala naa kaa'a. Galatoomaa.